ajaa'ib siifteen khimeerraa. Maamalabii biinis maardii narraa qabii maardii fuudhetteeni deebitee irraa sobboleessasitti maardii fuudhetteeni. Garuu akka itti siidha fakkaatee bakka si dinqisiifattee bakka sanii ati jira. Ani karriitti na ajaa'ibsiifte yookaan waliin dhiiradabee caala dhufeetti fakkaate. Tummee dogoggortee jirta bakka kana sirraa ifaddu ta'a. Arraba baleessasitti tokko jira wanni na dhibe maali yoo qayyattu taate. Guyyaa jawaadee qabde san jawaadee maaliif gallakkistaa maal irratti walii galtaniiti akkamitti gallakkisuu dandeesse? Bar guyyaa qabde san qabiinsa san keessatti anaa shoora guddaa sii taphate isaanii sii taphadhee san dura maal jee ture ni yaadatta? Qumaamaa naddafutti hin jiraa karaarraa mammeessutti hin jiraa qumaamaa naddafeetiin magaalaa kana keessaa baasaa jeeti dhaadannoo takka kaa'ee ture. Ifiifuu qumaamaadha. Qumaamaa nafachuu danda'u qabde malee gartee dirqama kanaa miti beekadhu naman qaqqabatin bultii keessa namni seena taanaan bultii teessan yoo jaalalti jiraatte abbaa fedhe taanaan meelaala isaas amma dhaamsa kaniin dhaabuuf caalawwan dhaamsaan ansi dhaamu bakka kanarratti isin tun akkuma obboleettii diyaattattis obboleessa kiyya anis akkuma keettiin ilma dhiiraati intala dhalaa takkaan ganaa fuudhuu ta'a kanarra jawaadeedhaa fi furmaateen bultii isaanii bareedduu qabatanii tattaa'u jira wal qabatanii sababni fi deemee kan fuune gartee ati deemee si fuusisuudhaaf deemaniif maali sammuu qabdoot xiqqishotti yaadi haadha ilmaan keessi facaasisanii ati si fuusifnaa yaade jiru alaasaba isaa irratti osoo si fuusisaniihu hangammaa kana bibbib jammalee bootichi harkaa kasaaraa kasi galchinitti harka si qabu waan ta'eef na dhageeffatu caalaa fi dhaamsa jira ati immoo yoo naaf qabamte yoo na kabajje gurbaan hambaasa illee si kabajje garteemi tun intala kabajaa qabdi jee siila deebi'ee intarsallee dhiisee sheenee kan dhufuta. Hoggaan moo bibbib jettee? Yaa maama gabbaas xiyyan faamne ammallee jibbuma isaa jijjiirtuu sani maaliif ati naa fi caalaa addan fageessuu feeta? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota caalaa tub ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan kan gola addunyaa mara keessa jirtan bakkuma jirtanitti salaamtaan tootan onneerraa burkite qilleensarraan barriste isin bira haa geessu isiniin jecha. Deebinee dhufnee jirra maal qabattanii dhuftanii jechuun keessanii noolamu. Kamanumaanuu nu wajjin turaa nu hordofaa isiniin jechuun barbaada. Har'a wanni qabannee dhufnees gaa waan addaati. Akkuma viidiyoo jarri gallakkisaa jiru akkuma harkaa jirtanitti waan isaan haasawaa jiraniitu waan akka malee na dinqisiifachiise. Keessaafuu dhaamsa soddaan kiyya. Obbo Hafarsaan naa kaa'isantu akka malee na ajaa'ibsiisee naas baase. Hafarsaa hin galatoomi garuu dhaamsa kana naa kaayuu keetiif yoo dhugumaan gartee akkuma amma afaaniin jettu kanatti yaadaa kan jiraattu taate waan bareedaadha yaadde jeetii yaada. Garuu ammoo akkamitti amanamtee maaliif bakka irraa qabatan waan hin qabneef isin hundinuu siif obboleettiin teetiis laga tokkorraa waraabamtan waan ta'eef dullee nan dinqisiisu. Garuu ammoo anis dhiiraa ilma dhiiraati. Caalaan obboleessa kiyyaa jettee obboleeyyummaa caalaadhaa har'aan tana garte har'a barte hanga har'aa eessi jirta. Yoo ijoollee tiyya taate hoo wallaahi tiiticha xurii qeensa jalaa irraa fuudhuu hin dandeessan ijoollee tiyya. Waa takka wanni isin fiddan hin jiru. Tahaddaa kun mee waan takka fidaa isin mee isinumaan laalaa wuyi. Har'a jetteeti haasa waliin laaquu jirtee. Carraa harkattee carraa kana fayyadamne. Hedduu bareedaadha wanni ati jirtu satiisi. Garuu bagaa akka duraan gartee cal jettee sagalee dhooyifattee atis mogga deemtee gartee akka nama gartee dhimma kana keessaa harka fudhateetti mogga deemuu jirtu hundaa'u akka keessaa harka qabdu bagaa'eef beesiste. Jee ramadaanaa kana fakkeeffachaa turte. Moggaa deddeemtee har'a garuu ifa baafatte. Galatoomi ifa baafattee gartee maal keessa akka jirtuu fi maal hojjechaa akka jirtu maal yaadaa akka jirtu har'a ifa baasuun keetiis waan guddaadha. Si galee? Eenyu? Maal eenyu chaasoo jirta? Taa'umatti maan boomaan harkeenis boomaan na ajaa'ibsiise. Moo kaamera jirta? Kaamera matti hin jiree. Namaan dhaamsanaa kaa'ee soddaa kiyya tokkootu dhaamsanaa kaa'ee taa'e. Eenyu si bira dhufee? Irra neeti lama. Irra finala. Maal gol jirta du'a? Taa'umatti hin jira. Maal ilaa zaatan akkamitti rafin? Mataa rafnu jirra yaaboo. Har'a soddaa kiyya tokkootu dhaamsanaa kaa'ee yaaboo. Waa gorsaas hin jiruuni, waa lolaas hin jiruuni, maal keessa akka jiruu fi maal akka yaadees hin beekne. Akkuma tasaatti namumaan tan akkumaan
neeta banadheettiin qilleensa seenettiin arke dhaamsa inni naa kaa'e akkasittiin siin jee maawurdi jarri faaruu ta'ii taatiida ta'ii dhaadannaa adda addaa takkaan daddagee hojjetu. Anis bar viidiyoo san arkeetiin ammaan tana akkumaan gachiisattiin akkumaan shabakaa banetti arge. Ati sanuma laalu jirta? Anumaa san laalu jiru sagalee ta'e dhagee ani kallattumaan telefoonaa wajjaasoo jirta jeeti. Gaa telefoonaa naasootti hin jiru viidiyoo isaanii ilaaleetumaan anis ol ba'e kaameeraa ka'ee kaayyadhee. Wanni isaan itti jiran haasawni isaanii waan haasoo addaa tokko fidanii numaatu irraan tanaa. Waan addaati ijaararraan tanaa. Obboleessa ka duraan gartee wal dhabanii gartee wal faalleessaniiti harkar deemu jiran jennee namnilleen akkasii fudhachaa turulleen har'a numaatu bira dhufeeti. Haadha isaa bira dhufeefni. Wallaa hin beekne makkaa dhufeeti. Sheektichi xiyya hagaafa qaanii sanis bira jira. Hagaafattoo guyyaa marga irraa na fidanii san. Shallabiif gaa maamallabiif moo shallabiif? Maamallabiif isa. Maamallabiif moo labiif. Akkasittiin siin jee kaa. Maamallabiif. Akka uummattuu maawardiin san dhuftee kimiyaa osoo ati mana jirtu lubbuun jirtu akka uummattuu si biraa dhuftee bifa kamiin fuudhuu dandeesse isiinuu ati ni duute moo ni jirta. Afaan tokkoon asumatti ammaasiis waan hin taanes hin dalaginii waan rabbiin hin feene sanis hin dalaginii sanis nurraa dhiisiiti. Bifa gartee haala bareedaadhaan jaarsa ta'e akka deeffatu. Haasoo isaanii sana faanitti si qaballeedha. Nama afaan faajjeessuun fakkaata. Laala haasoo isaanii sanii. Bas karaa isaan irraa deemanii hin dhabeenti yaa karaa tokkotti fudhachuu dadhabee haasoo nu afaan faajjeessaniitiin if nu dagachiisanii waan kana waan biraa yaadanii ta'ii maal akka yaadanii hin beekne haasawni isaanii haasoo baay'ee nama dhibu tokko beekadhu bakkuma irraa qabu. San hundarraa sana ajaa'ibsiifteen himeerraa maamallabiibiinis maardii narraa qabii maardii fuudhetteeni deebitee irraa sobboleessasiiti maardii fuudhetteeni. Bakka si dinqisiifattee bakka sanii ati jira. Ani karriitti na ajaa'ibsiifte yookaan waliin dhiira dabee caala dhufeetti fakkaatte. Summee dogoggortee jirta bakka kana sirraa ifaddu tamaa. Arraba baleessasiitiif saqan nu deemti. Arraba baleessasiitiif naqan nu deemti. Kaniin dhiira dabee caalaa dhufeetti itti fakkaattee garuu dhiira dabeetii bita kaniin caalaa dhufee bakka kana sirraa ifaddu tamaa. Maraa karaa deemu akkasii hojii deemu hundaa maartii fuudhi qabuudhu dhabame. Lakki har'a ilkeen nu rigachuu jiranii dhageessu. Ajaa'iba wallaahi. Maal jeeni beektaa? Akki jee halaas gaa eegatti jette gaa obboleessa kiyya obboleettii xiyyaaf ni wareegama waan itti godhinaan jettee hunda waarsaa barbaachisu ni kafala. Garuu ammoo jeen gaafaan ani maartii fuudhe. Caalaan ziyaaraa fi jinni hin beekuti caalaa hedduu yoo walitti deebitan caalaan mana kiyya kan dhufne. Dirqama caalaan ziyaaraa fi jinni hin beeku mana kiyya balbala mana kiyya akka hin baane maaliif jennaani maaliif caalaan dhufuun feene naaf caalaa dhaddaan eeguu feetaa jettee ni beekadhu. Oggusan maal jeen lakkii jeen jarri kun waan wal jaalachuu turaniif. Waan wal jaalachuu turaniif isaan lamaan kun. Isiituma kanatti fixanii booddeen si heerumuu hubattee afarsaadha moo maali? Isa haa afarsu. Asi heerumuu hubattee yaada kanaa kana yaaduun duratti. Rabbiin Abdulqaadir eega micciiree gallakkisee kana. Maal jee saniifuu jee isaan wal harkuun dhorkaadha jee abadan wal harkuun qabanii. Ammaas deebi'ee maal jee ani jee maawardi ijumaan agarraan daqiiqaa takkatti hin garagalchaa barii jee ni beekatu. Daqiiqaa takkaa miti umrii ta'e gara nagalchuudhaaf hin dandeessu. Abarsaa baanteetimi. Daqiiqaa takkaa miti umrii ta'e duraan si beekaa hin jee yookaan. Duraan si beekaa. Eessan na beekan. Maalirra dhaabbateetu bakka na jechuun dha. Maalitti hin beekareen? Ajaa'ibuma qaban. Garuu daqiiqaa takka jetteeti umrii ta'eeti gara nagalchuu hin dandeessu. Osoo duniyaa kana guutuu qabaatte. Garuu dhaamsa keetiif galatoomii dhaamsi ati naa dhaamte silaa nama gartee dhugumaan akka rabbiin fedhuuf yookaan nama namaaf khayrii yaadu taate waan gaarii nama dalagu ilaalcha bareedaa nama qabu gartee maal jedhaniin gaa bu'uurarraa yookaan jalqabarraa hojii inni hojjechaa ture keessatti yoonii fi nama waan babbareedduu waan gaarii khayrii namaaf yaaduu keessatti gartee qooda qabu taate har'a gorsa isaa kana dhugaadha jee fudhachuun hin danda'an ture. Maal jaa? Uummata sirriidhaan ta'e bakka jettee gorsa irraa fudhatte. Maal jeeni beektaa? An caalaan obboleessa kiyyaa taadiidan jettuuni gorsan jettuuni namni silaa beekte waan babbareedduu waan gaggaarii nama gorsee waan khayrii qabaan namaaf yaaduu ture yoonii fi dhaamsa siikaa'ee gorsa akkanaa siikaa'enne nama kananis ni galatoonfatta. Gorsa isaa kanaas karaa hojiitti gartee khayruma naa yaadeeti jettee fudhachuu ni dandeessa. Garuu hammaan tan inni gurbaan soddaa qiyyaa kun kasilaa gartee hafarsaan naa kaa'e kuni bakka irraa qabadhu na dhorke. Maaliif? Waan inni keessa ture, waan inni hojjechaa ture, waan inni ilma namaa irratti obboleettiidhaa wajjin ta'ee dogoggora ni dalagaa ture.
akka nama tokkottiin gaafa dura gartee isaa wal barruurraa kaasee obboleessa kiyyattee na fiddee wal barruurraa kaaseetiin aboo akkanaa intaltee isin tuni nama akkanaati gorfadhaa qabadhaa jennaan nama gorfachuu bira qoteetu dhufeetu manaa isii facaasii deeme yaa ilmaan isaatii dhiisii fi jee deemeen na bira misaanan kaasuu jechuu barbaadeeti. Ati yoo maal jettaa mi'a asirratti? San akkasuma haa garuu anis wanni hin jiru nama takka gaa nama isiidhaa wajjiinuun jiraa jee gorsa namaa kaayuun gorsa san akka jettee fudhattus hin qabdu. Yoo fidee gaa asiin akka fedhessin naquu waan dhugaa taatu asiin gad naquu oomu jiraate. San akkasuma fudhattaarra. Hin fudhattu siin dhugoomu ree. Siin dhugoomuu qofaa miti yookaan. Waanis nama amantu. Akkamitti amantaa? Nis nama amantummaasis. Maalirra dhaabbattee amanta? Hundummaa irra dhaabbattee amantuu hin jirtu ree. Ana amma tana dhibdee waan sanii mitiyuu wanni na dhibe akka nama gartee obboleettii isaa tanarraa faallaa gartee yaada biraa ilaalcha biraa gartee miti. Wanni itti jirru kun gartee hojiin itti jirru kun dogoggoraati. Asirraa dhaabbadhu akka nama jo'uutis ni fakkaata. Haasoo isaanii keessatti yoo nifi sirriitti dhageeffattee jira. Sanuma keessattummaas maardii caalaan haadhiisu anaatu fuudhaa jechuun san isaa mitiyuu san isiidhaatu sa'aatii kun wanni ati naa gootu maali? Badala silaa gartee har'a siifin jira. Wooma takka illee nu si biraan jira naan jettee gartee guyyaanii fi dubbiin jabduu namaa seesii jirti ni beekta. Waan na dhibu tokko jira. Wanni na dhibe maali yoo qajettu taate guyyaa jawaadee qabde san jawaadee maaliif gallakkistaa maal irratti walii galtaniiti akkamitti gallakkisuu dandeesse? Bar guyyaa qabde san qabiinsa san keessatti anaa shoora guddaa sii taphate isaanii sii taphadhee san dura maal jee ture ni yaadatta? Qumaamaa naddafuttiin jira kararraa mammeessuttiin jira qumaamaa naddafeetiin magaalaa tana keessaa baasaa jeeti dhaadannoo takka kaayee ture. Ifiifuu qumaamaa namaan jaa. Inni eenyumee inni kan namaan qumaamaadha namaan jiru qumaamaa gisee namaan jiru kana namoota inni qumaamaa jiruun kana beekaa dura. Isarra yoo jiraatan malee isaa gadi hin jiran. Mee dhageeffadhu mee ho'isimaa. Nama kanaatu har'a nama gaarii ta'eetiin as beedhaa caalaadhaaf hin dhaamsa kaayaa jira. Egaa.